maal jettee lubbu kiyya ija jala na jala gurraachee maaltu balleessa kottaa biftinatu sitti maa waa lama qofaan kudha furee tokkotti balleessuu dandeessa garuu namoonni iji keessan jalli isin jalaa ii ta'u namoonni iji jalli isin gurraacha'u waa lamman kanaan kudha furee tokkotti ofirraa balleessuu dandeessanii jechuudha jalqaba irratti namoonni iji jalli isin gurraacha'u sababa isaan isinitti hima bishaan bareechaa dhugaa ganama yeroo rafiitii irraa kaatanu bishaan gimmaashii leetirii dhuguu danda'uu qabdan yoo leetirii tokkollee fixuu dadhabne garaa duwwaatti bishaan bareechaa dhugaa inni lammaffaan immoo yoo hin yaaddoftani ta'ee yoo hin boossani ta'ee iji jalli isin gurraacha'aa sadaffaan immoo hanqina rafiitiiti inni arfaffaan yookaan immoo inni tokkoffaa irratti argamu yoo mana arabaa jiraattani maadaamonni keessan akimii isin geessan ta'e deemaa marammaramaa hanqina bitaaminii adda addaatiin illee iji jalli nama gurraacha'uu danda'a waan ta'eef jechuudha itti aansee immoo namoonni iji jalli isinii ta'u kanaan durallee isinii hojjedheen ture namoonni waan viidiyoo gaggabaabaa akka kanaa asirratti dubbattan asirratti tiktok irratti isinii hojjechuu hin danda'a yuutuubii dhaquu isin hin barbaachisu garuu immoo waan yeroo fudhatutu jira waan bicuus viidiyoo dheeratu waan ta'uu danda'uu fi yuutuubii banadheen jira liinkii tiktok jala kaayinaan jedha artani kaa'uu hin danda'u yuutuubiin koo Dr. Jiituu jedha deemaa subscribe na godhaan isiniin jedha obboleettii koo ati immoo asumatti sitti agarsiisa kana akkuma sargaa jirtanu ija jalatti akka kanatti dibadhuuti garuu ennaa baxabbaxxee kaate firiijii keessa kaayii waan kana daqiiqaa 10 daqiiqaa 15 ofirra kaayee ennaa inni gogee ofirraa dhiqadhu bishaan labbi jedheen jechuudha bishaan ho'aas ta'uu hin qabu qabbanaas ta'uu hin qabu jechuudha torbee keessa guyyaa 3 guyyaa lama fayyadame kana yeroo hunda yoo fayyadamtes rakkoo hin qabu namoonni iji jalli isinii ta'u yeroo hunda fayyadama namoonni immoo iji jalli isin gurraacha'u torbee keessa guyyaa 3 torbee keessa guyyaa lama fayyadama kottaa isinitti agarsiisa akka hojjetan jalqaba irratti niskoofii yookaan immoo buna Itoophiyaas ta'uu danda'a buna Turkiis kamiisaa yoo ta'u fayyadamuu dandeessanii lammaffaan immoo akkuma asirratti argattanuu damma buna kanarraa yookaan niskoofii kanarraa amma fedhii keessanii yoo danuu gootan tallaaja gootanii fayyadamuu dandeessanii amma mirga keessan inni buna kana maankaa tokko yookaan bicuusii hanga feetanuu achi lammaffaan immoo damma damee mana arabaa keessan dhibama jedhee yaadu damma kana bicuusiitti godhaatii ammas immoo bishaan xiqqoosiitti godhaatii bareechaa waliin makaatii firiijii keessa daqiiqaa 5 daqiiqaa 10 godhaa qorrasaa jalatti dibadhaatii dhiqadhaa waan gaggabaabaa waan feetan waan boorcii balleessu waan mataa caccabee deebisu waan mataa sinirra buqqee deebisu waan feetan jalatti naa barreessaa isiniin hojjedhaa yuutuubii koo immoo subscribe naa godhaa